fadaati daki qotu Kani biara sirrai gurgura cewa ni kan ni nana. yal Hamsi gole inuma kanan rasi dia diamas. khana amanta na do video khana bakkan be khakash gonati khod dorala barban ti daki qototi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو خوجمتو تهي هردفتو تخينيا كم نغانو قبدا نجرتاني ججبات تاني سنين ججا جر خونو الحمد لله سنين جاء ايغا هران تانا بيفتون مال قبتي دفتي هچون كسنو لمو اران تانا ونين قبدين سنين دفه ان حلاقه ميتن جر حلاقه خنا هندن دون حلاقه غرتي نمي اسي بشنني انا سي حلاقه مو توان دندا warda ittimeetin jira dhaamseen ittimeetin jira namatti ittimeetin jira ofillee asirratti iyyaatiin jiraan nama dhagoo miti wardaan nama ilmoo rifatu miti nama ilmoo quuqama qabu miti isiin akka isiin quuqama qabdugaa hojiin garsiisuu deema qaama garsiisee san booda ilmoo isiisinii rafatti abbaanis kan oguza fedhanii dhufaa gista fedhee dhufee laalu biraa deematti za'aa meeqa faatitti dhufannes yaadan qaban isaan lachuu ilmoorraa yaadan qaban akka isin yaada qabdan isinin garsiisuu ta'a wardaa akka gartee ati inumaa ilmoota nama maqaa dha'uu didda kana sin garsiisuu deema. Yarraan tana hojiin si garsiisuu deema biiftuu maana jettechuu kan kee arguuf teessatti sarraan tan akka ati garaa na gubdee ilmoota naaniin garaa si gubu taatilleen sirraa karaan kafaladhuun argadheetin jiraawoo duraan karaa hamiin sirraa kafaladhaa jettin taa'u jiraa karaan kafaladhuun miliyoona argadheetin jira ammaan tana. Tanaaf warraan tana waan ajaa'ibaa ummanni meeqa jira. Anilmoo waan asii gubaddeeni maal jee udaan ilmoo dhiqee maal godhuu hin dhaqqaban kana dalagaatii yaamti tun dalagaa biiftuutii miti tanaafuu akkamiin godhuu deemarraan tana asii namni ilmoo bitatu meeqaatamtu jira ummanni yoo inni tokko jira ha ilmoo namaa feeti bira darbitus maallaqatti yoo gurgurattees miliyoona jira Abrahaam ka dubbatu taate inni hin dubbatu maallaqa argannaan maallaqa irraa dalaga Abrahaam ilmoo irraa hun dalagu anu seetuun achi geessee ilmoo gurguruu ta'a sayfiin ammaan tana sayfii dawwaleetiniin isa gaafadha namni ilmoo bitu kanaan ni beektaa jeetin gaafadha nin dhagee malee ani waan illee hin beeku ni beeka inni kaawwan hanaan juu taate ammarraa kaasitiniin ka'ee itti geessu ta'a waan ati ilmootiyyaa itti amma booda mana kiyya qarqara ba'uu diddee sii dideemi amma gana ba'uu diddaawu tanaafuu dhabdee jirti ilmoo tante duraan reebbadhu siin jee amma reebdullee hin agartu reebdus hiddus hin agartu ammaan tana amma ilmoo ati katti gartee dheebattee jibbitee kadhatu gara dheebatu teessa barbaanne ta'etu maallaqa meeqa gannaytee inuun baafatullee hin dandeessu waan gurguramate akka maaltu namaa baasa abbaan fedhee namaan baasu siif fudhadhuu jenneen si jibbaan kiyyoo irra dawwaleetiin akkasi kiyyoo gaafadhee kiyyoon nin beeka yennaan sa'a amma gad taa'uun deemu la arraan tane mana kiyya kana gad taa'uun deemu olii gad guyyaa guutuu deematan oolee umaata kadhabee dara haadhee asiisa shaaraa sanarra deematiin qaamni kun guutuu akkan dhukkubu jira. Ilmoo namaati waan dhukkubsadhuuf hin qabu. Khalaas naagee jira. Koo fudhadhu jennaan isiin raawwanni fudhatu ooleef haa gubattuu ni biiftuun ilmoo tanaan haa cinqamtuu waan isiin jaarsa kiyya fudhatteef ilmoo tanaan haa gubattuu jaarsa fudhatuu fi ilmoon gubatuu waan waliif fidan jirtu. Ilmoon waan itti gubadhullee hin qabu. Za'aa tanarraa kasin deema booda sheenaa hin booyin biiftulleen akka hin booyin ufilleen hin booyin tana akkasiitis hin jawarda arrammoo inni asirratti as ba'ee tadhaamsati ta irraa macarrashaatiin asirra ba'ee sii maruu ta'a edallee gubadheetan akka fiidoo itti maradhu dhabe fiidoo akka irraa sii maradhu bilcaa hanke gubadhee jechuu kiyya akkamittiin irraa taa'ee fiidoo sii maraayyee na gubu jira amma haga inni irraa rafe kanan irraa siyaasuu jira yoo ka dhageessu taate yoo ka gurra qabaatu taate yoo ka sammuu qabaatu taate sammuullee hin qabdu namni sammuu qabu nama akkaan keetii kanaa miti cal jettee asii ilmoo xiqqoo dhiiftee tottolfattee mana naa teessati Abrahaamis za'aa meeqa dhufa sibiira tureeti dhufa jechuu isin lachuu arguuf teessanayyee ani Abrahaam hin dubbatu inni akkan dubbanneen hin beeka Abrahaam waan harka jiruuf jecha hin dubbatu ninu laakiin si qofaatu booda akka hin dubbanne jechaaf nas bahe gaafa ilmoon ta'e gurguramte shaararra baatee uwwachuuf deemte namni sii durmatullee hin jiru gaafa uf duraatiin koo fuudhu jeessi dadhabe sila akka tana duraana godhuu baay'atee ilmoo tante mataa kiyya gubbarrattiin sii guddisa siin na godhe ammaan tana sirraan kafaladha hin turtu jaallata amma tanaaf daftee ammatti micuma keetiin irraa naafatu deemti arguuf teessa gaa wardaatillee kasi kana deemta la gaafa duraatiin dhaqqabadhu micaa kan kee osoo hin deemne angardi deengate si mareetin jira video micaa kan gadin darbaa shaararra darburra
bakka maallaqa wayyatti gurguradhee gixxim godhee nyaatu na wayya. Bakka shaararratti darbu haraama shaararratti illee darbu. Si didee miire duraanis siin jeen. Ilmi namaa tokko dhaamsa tokko namaa ni dabarsa. Guyyaa tokko namaa dabarsa. Lama namaa sadaffaa namaa hin dabarsu. Wama jiraati. Atillee ni beeyta san. Tanaaf warraan tanagaa ta xumuraati argi kunoo. Kiyyoo irratti hin dawwalee kiyyoon ni beeka yennaan ammarraa kaa'ee hin taa'u mana kana. Buduu hin taa'u irra mana kana. Maalumaan naazzabe ilmoo namaatiin diqaalaa namaatiin waliin naazzabe hin jirtu. Ilmoo abbaa haati jibbitee ofirraa darbitee qoy duraan maa dhalta kana dhibdeen kan ilmoo jibbuu jirtu. Namni kam dalaa'u yoo ilmoon feene hin daltu gaa. Ufumarraa dhiiftee jechuudha. Ayyee gaa sirraan dalaguu taarra jibbansa qayyade. Sudah boleh tunjuk agak mak beli yang kaya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akam. Nagia. Fayada. Gue bakal mau nagia. Eesir taaqiyoo keenyarraa ajaa'ibtuuf si barbaadu jira. Maali ajaan? Haajaa fartiiti yaa'u silaa qaamaan bira geesseen barbaade. Maaltu si qabate immoo? Yaa waan na qabate ni beektaa miiraa kiyyoo keenya waan na qabate waa hedduu na qabate cinqameeti jira. Jidduu tana waan kanan ta'e mashkuuluma tokkon ta'e. Maali haaree si deebite moo ammaaf barqaa ka biraa jechuuf hin jeebar yoo wadduma ta'uu baate. Laa wardaa miti laa tammaan tannata wardaa ifumarraa dhiiseetiin jira bara. Ayyeetu maali naa hin dhala naa hin deddeebisu. Yaani namnis bira jira waan iccitiiti gaati namni akkas bira hin jiraanne jechuu hojii. Namni na bira jiru amma malakii aanuu sina jibaa kan jettu. Hayyee namarraa achi beeknee siif hin hima. Kan jiru waan nama nama tokko jira inni nuka gabboo deemaan sa'ulle maali jira rakkoona fi akkanatti irraa darbuuftee nagaa bakkoon dhugaa. Akkini siin jeeti. Bakka uummata yoo inni kan dhibee taa'aa kiyyoo keenya gubadheetiin jira micaan hin rafu halkan hin rafu guyyees hin rafu na gubee jira gubadheetiin jira khalaas. Hai. Yaaboo mucaadha. Eegaa ni beektaa wardaan silaan agarresiidha michuma kanaa irraa hafalannaati ni beektaati micaasan bakka uummata yoo inni san ni beektaa. Amma maali Abrahaam galchine ammallee. Waamna irraa galchisii fi deemachi taa'ee quufedhu faana siin gubatu jiraanii miilmoodhaan. Inni yoo dhibee inni qabu. Inni irraan ammallee hin jiru mucaan amma hawaa argan laa kuna guutuun akkana dhukuu ofirraa gachiibsee rafu jiraan maan tana hawaa arge. Abrahaam qabu beekee ofiyyaan. Hin agarresi hin agarree gammatti karaa kana jifuteen beekaa ilmoo namarra darbanii asii olii gayya yaa'u. Amma inni ilmoo sana darbee duraan irraa fuudhuun teessaldaal kanaatiin achii jiraana guddaatanii jaabaran. Ati amma akkasii uummata san qofa dhibee taanaa himee dafi daddafi yaaboo. Uummata ni beekaa. Uummata dhibee taa? Uummatatti ammaas ilmoo namaa kanuu jetta. Ati dhibee taa qofa naa himee. Ambar kaatanii sinjuu ilmoo dakkeetti uummata ni beekaa. Hayyee. Ilmoo namaa ammas kannitee boodiyoo si gaafata kan ammaas. Eenyu abbaa isaanii na gaafate eenyu na gaafata koo fudhadha yennaan didanii guyyaa meeqa dhageessa jirta kiyyoo keenyatilleen wardatti guyyaa meeqa dubbataatiin jira asirra beebiidee kanarra. Niin alkaan kan takka jira kan jirtan. Ayyee. Anammallee gargajitanii hin galchine moo maali jeetiin barra. Abraan hedduuta garagatee minis haadha guddoo qabu. Yaa baate ammaa tana eessa jirta mee dafiin akka hotti mee eessa jirtaati? دافي خوتو يزعان مرة خاي دافي خوتو دافي نيانا دافي نو أمم كان ما بولدي يعني كمين أشوف أمس هاي واتي معنا ستسا كان ما خلاص خاني من هنا أخوي عبد السلام إيه يجين تدي يجين تدي بقى حناني وبرجوري وماي أيوة عليه بس
sila. Naa dindir arginu. Maana darartuu sila dararaa kana kana gartee meeti nagartanii jirtan dhuftanii nagartanii jirtanii akka nuti gubatu jiruuti dafii hoomeeti. Waa fi gomba duraanii siin haala sammaan bitabeetti kira amma dura boodaan dura. Aadi boodallee dhuftanii harkoo qoba kumsaan beena nati galatoomii haa kiyyoo keenya duuta akkasi galatoomfadhaati dafii hootu. Kanii beeka sirraa gurguraa achirraa inni kan inni naqana. Yal. Hamsi godhe inumaa kanaan irratti gaati ammas. Kana maaltu na idoo video kana bakka beekaa kash goonati hoo dooraa barbaannu nuti dafii hootooti. Ayyee. Ayyee rakkoon qabu. Yalla ayyee. Ayyee egaa. Takkasiiti kana obboleeyyan kiyya. Booda akka maqaa kiyyanan dhoyne dhaamsa duraan siidhaame. Waan maqaa kiyyanan dhoytulleef takka hin jiru. Duraan maqaa siidhaame wardaa dafii dhaqqabadhu ilmoo ta'eeti biiftu silaafu mujirima taate ilmoo namaatti gurguratu wagaltee haa jaani. Maaliif maallaqa illee osoo hin ta'in dhumarraan si darbee dhiisuu fedha. Gaafa barbaaddate dhayitee haa fudhattu. Ta maallaqa osoo hin ta'in maallaqa irraa sin dalawwaan. Laakiin wanna aarse ilmoo namaa achuma darbee yoo barbaadde haa barbaadatu baanaan dhimma isii tana booda dandahalu. Tanaafuun kanoo kiyyooleen nin beeka jee duraan innumti beekaa jeetiin itti yaadda'u jira kame inni naa beekee haa galatoomu takkasiiti amma hirrafu jira gizeenni kayatiin fuudhee ittiin ajjedha. Takkasiis nin jobboleeyyan kiyyaa insha Allah amma gaafii idoo biraa qabadhee walitti dachaa nutti nagaan naa jiraadhaan isin jedha.